isa hojjetaa turte sana ammoo namni siyaafuu ol siyaafuudhu namni gadi siyaabuusu namni siyaafaarsuudhaaf hojjetaan turre tokkoffaa rabbi irraa waa argadheeni rabbiin biratti milkaadhaa fi lammaffaa ammoo ummata rakkataa abbaa dhabee jedheefan abbaa ta'a waan obboleessa dhabeef obboleessan ta'a kan afaan dhabeefan afaan ta'eeniyyi rakkina isaa kana furmaata ta'aaf jettee eega kaleessa manaa baatee jettee ati sagartanii hojii kee kaleessaa sana ittuma fufuu qabda malee nama tokko nama lama miti namni miliyoonni lama yoo dhufee jedhe hojii kan kee addaan kutuu hin qabdu jechuudha maaliif amma wa'bud rabbaka hattaa ya'ti al yaqiin rabbii kan keetiin amma wal geessutti gartanii hojiin khayrii adda cituu hin qabu rabbiin akkasitti ajajamanuu kenna hojii kan keessitti jabaadhu rabbuma kan keetiyyuu si gargaara rabbuma kan keetu si tiffata rabbuma kan keetiyyuu gartanii waa hundayyuu sirraa deebisa akkuma kana gartanii wanni kun dhugaa akkan taane obbolowwan kan keenya dhufanii ragaa sii ba'an kana kan biraalee rabbiin akkasumatti ragaa sii ba'eetiyyi hundayyuu rabbi sirraa deebisa hojii kaleessa manaa baate hojii kaleessa eegalte san addaan hin kutini ittillee fi ijoollee keenya kanaafillee rabbii jedhi atis garaadhuma balladhu irraa nuu simadhu siin jedhamu beeki rabbi si haa milkeessu jazaakallahu khairan carraan sii kennaa itti fufimu beeki. Mube Israel ta mube. Ifama yeroto assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majen ana boddi anna manuzulum akan ifaman gone. Ustazi mubariko yeroto ko. Ustazi video kan biralle jira kana jila. Gesani ergasi yeronum mata jiraddu arramina rananne. Har kaleessa ije keessan duratti fayyaa dhabee nama fuulduratti fidame baatame natti kadhatame naan qatee jennan liqeeffadhe sini galee maallaqan namarraa qabu saamame dhawwatame hadda ilmoo koo dhiise ji'a burguutuu biyya namaa keessa dhaqee taa'ee sini galee biyya namaa keessa biyya hin beekne keessa biyya uummanni keessatti wal ga'e na nyaachuudhaa ka'u keessatti waa meeqa ta'ee ilmoo kiyyarraa fagaadhe nan hojjetadhaadha malee wannan namatti balleessa hin jiru bakka hojii gootiitti illee erga dhuga dhufani an wallaahi utuu waa biraan haasoo an namnan dhiifama godhuuf hin jiru. Mube maal beektu? Mube carraanuu karaadhaan haasofnaa mubee kee dhiifamannoo gadhamee obboleettiin keenya kun haasoftu mubee kee. Way kaalid yeroo tokko. Ustaz ifama wajjiniin wanti kun website kan argee garuu mubee qoy yoo bubbuleera ta'e hin beeku viidiyoon kan biraa kan gadhiifame jira kan inni fuuldura manaatti akaafaadhaan biyyoo wayaan maaraa jiru jecha badaa ilmi dhiiraa namaan hin jenne tokko ilma dhiiraarraan eegamne yookaan namni tokko namaan hin jenne namni haadha qabu tokko naman arrabsine jecha badaa wayii kan inni jedhe ni jira deemaati viidiyoo sana buusaa fidaa jiru viidiyoo sanas akka jarri kaasanu itti maasumaan. Video sadi afrii gaditti videoon kan jiru sana kan jarri hojjetanii gadhiisan jala maaliif barbaachise kun har'a immoo deebi'anii video isa kana hojjetani sababni isaa maalidha? Ijoollumti kun immoo kan biraadha. Jarumti kun immoo gurbaadhuma isa ofiin bulaa jedhamu kana haadha kee maaliin godhee natu maal godhee jecha badaa jecha hin taanedha kan inni fayyadamaa ture. Haadha boraa firaadha. Akkoon qabu. Akiraa fuuldura rabbitti arginamni keenya iyyuu. Wallahi nama na zullume dhiifaman godhu. Abadan. Mube carraanaa kennaa kan irra jirran dubbannee keessaa buuna. Obboleessu. Nama jedhanii kaan miti dhiifama gaafadheera miti badiin balleesse hundaaf dhiifama gaafadheera. Badii kan jedhamu tokko lama sadii kan jedhamu jiru badiin. Badiin kana dura Mubaarak Musammaa sirratti hojjedheef dhiifama si gaafadheera. Viidiyoo isan kaleessa waraabaa irratti. Viidiyoo haadha isaa arrabsiteen kaasne re'achirraa. Dhiifama dhugaate ati zim jedhati. Carra miyuutii qabadhuutii sim jeetaan dhaggeeffadhu. Amma badiin gadda hojjedhe isa kaleessa hojjedhe namni nan ajajne nu ummatu izimminne akka qaldii hojjenne balleessineerra Mubaarak. Kanan duraan badiin kana dura sirratti raawwadhillee dhiifama guddaa naaf godhi. Ammas taanaan yoo Rabbiif Rasuulitti amanta ta'e sallallahu alaihi wasallam akka dhiifama naa gootuun barbaada. Ahuufii akkanaan jettuun barbaada obboleessa kiyya qaali. Wallahi isin jaalladha. Badiin sitti balleesse moo Rabbiif jedhi haqqii kan kennan dhiisuu dhiifama guddaa naaf godhi. Mubaarak Musammaa naati lillah hundatti gaddee no on badu godhu. Tammoo naale biyyi achi deemee kadhatte abaaboo jaataa abaaboo tokko abaaboo sadee naama jettee jira. Laa jira jettee kadhatte.
maru. Anak aku pun mau jadi kita kan ada cahaya dulu. Abri kita kan agak dingin aku dua masa kan agak di. Mubarak pun sama inna Islam. Ini loh. Mube caranu kan boleh sonasomna dhaggeeffadhu naasomna. Mube amma waan sheekii nama danikaan dhageessetta. Nan nagaara namanna biraa. Namni immoo irra guddaa waa walii dhiisuu akkuma sheekii nama danii waanuma duudha gaadhumne inni kuni. Ilaa ijoolleen kun dhugaa dubbachuuf inni asirratti haasa'anu waanuma beekamtii argachuudha godhannatti fakkaata akka yaada kootiitti jechuudha. Jibbaa addii yaani namni namatti waan akkanaa godhe rabbi maraachee biyya duniyaatiin haa balleessu maal jedhee kakaa ciccimaa akkanaan kakatu. Kun dhugaa lafa jiru. Mucaan kun maqaa si balleessuu caalaa dhugaa yoo dubbachuu ta'e fooloo barbaadeeti. Beekamtii barbaadeeti. Carraa kanatti fayyadamee jechuudha. Jecha kanatti fayyadamee. Wantichi kun immoo akka nam tokkootti yoo ta'e ilaallee waa'een birrii waa'een hojii beddeena namaati beddeenni qalbii miti dhugaa dubbachuu ta'e. Beddeen namaa kana keessa galuu waan qalbii miti. Maqaa namaa balleessuun mubaarik dhugaa dubbachuudhaaf isa birriin namaarra jiru warabbal kaabaa yoo liqiin namaarra jiraate. Ituu liqiin namaarra jiru mubaarik nama liqeeffatee birrii 50,000 nu biratti galche. Maaliif galchitee liqiin namaa osirra irraa inni gaafannee turre nu. Namni tokko rakkate yeroo waa godheef yoo inni gammade jedhe. Gammachuu isaa sanatu jedhe. Yoon boriitu sababuma kanaatiin ittiin milkaa ittiin boriitu ittiin rabbiin biraa waa argadhe dheetan kana godha qabaadhee fi miti edeenuu deebisinu. Akka birriin namarra jiru hin beekna nuyi. Maaliif ituu birriin namaa sirra jiru namaa kennite inni gaafii gaafne akka dhuunfaa keenyaatti jechuudha. Mucaan kun amma akka dubbatutti fooloodhuma yookaan beekamtiidhumaaf hojjete malee haddii kana wanti inni dudduubbaa qabu hin jira dheedatti hin fakkaatu. Khalid gurbattiin eessa jirti Dubaayii taa'ee nan rukutere oo maal jedhee maal sila? Ooyi miira keessaa bahe obboleessa miira keessaa bahe sheekotiin nu keessa jiru. No. Dubaayiin keessa taa'eeti moo maan inni? Eessa taa'e akka jedhe? Wajjin jira. Abboo isaa 24 mucaa kana maqaan balleessinaati. Dubaayiin keessa taa'e yoo akka godhe mi'a dhufu eddee jirutti. Innaatiin innaa hin gabbarinati Khalid. Miira keessaa bahe. Nama hin gabbarin. Kaa inni een gaddaayyuu. Obboleessa. Tasgabbaa ishee habiibi koo. Miira keessaa bahe. Bravo. Hin beeknaati. Obboleessa kan dubbataa irraa koo ishuu. Maal taate? Dhiisiiti obboleessa rabbii ilaa uummatasii wajjin jira akkasii wajjin jira. Ummatuma kanarratti rabbii rasuulii jedhee afootu lillaa jedhin. Mobe. Haqiiqaa obboleessi keenya kuni innis waa lafa kaaheera qaayidaa afaan arabaa kana keessatti araboonni maal jedhu beektaati khaalif tu'raf jedhe khaalif tu'raf jechuun waan tokko nama beekaa nama hayyu tokko faallaa isaa deemi yookiin maqaa isaa tuttuqii yoo beekamtii barbaadde ittiin beekamtaa waan jedhamu tokkotu jira. Haqiiqaan ijoolleen kun yoo ati ilaaltu ijoolluma afaanuma tokko dubbannu ijoolluma miskiina. Ijoollee dhuma ittiin beekamtuma argachuudhuma malee hamtuu amma kana qabanuuti miti. Rabbumaa jettee yoo irra darbitee fi jettee ijoolleen kunis rabbiin waadaa galanu akkuma dhiifama sitti yoo ati dhiifama gootee malee sila rabbiin hin dhiisu inna allaha la yumli lidhaalim nama miidhe tokko rabbiin qaba qabee fi hattaa idha akhadahu lam yuflithu jedhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi gaafa qabe immoo nama miidhame tokko irratti rabbiin nama hin dhiisu jechuudha. إن الله حرم الظلم على نفسه رب اللي ظلمي حرام قد لبو سرتي وجعلته بينكم محرما والميت أجدو كيسنة اللي حرام قد انجراج ربين فلا تظالموا أقدر والمين أنا أو فرت ربي حرام قد جدو كين رت اللي حرام قد يجود والميت يجود إذا كان فالظلم ظلمات والميت أن دكنا أشي دكنا دنيا فآخرنا ما تبوس والميت ونيجد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كسي كان التندبون برباتشسو أتمو أدو غرتني وان قد إنيو ميدمتي namni immoo
miidhama keessatti namni nabi Muhammadii ol miidhame hin jiru sallallahu alaihi wasallam. Nama ta'ee gartanii alambiyaa wa ashaddu ibtilaa'an kan caalaatti miidhamu ilma namaa keessaa nabiyyoota jechuudha. Nabiyyoota keessaa ammoo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan akka isaanii miidhame hin jiru. Falfalaa saahira jedhamanii arrabsamani. Kaadiba sobduudha jedhamanii arrabsani. Ammas gartanii khaa'ina gantuudha jedhanii arrabsaman jechuudha. Kanaaf agartanii kanuma wajjiniin yoo daangaa itti darbanii qaama isaanii cabsanii ilkaan isaanii illee cabsanii miila isaanii dhiigsanii beelaaf dhukkuba gartanii dullaa itti baay'atee jedhe kanaa wajjiniin deemuu dadhabanii ofirra gatta'anii jennaani gaafa biyya Xaa'if dhaqanii jedhanu malaayikaan itti dhufaniiti yaa Muhammad jedhani ummata kana yoo baati barbaade tabba kana fuudhee gad itti garagalchina jedheen Jibriil jennaan. ربين كينيا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أكما ربي جدي كربي سانرجي في جدي رحمتا في وانتي في لكيتي أمتني كوني نجلان بديني سببا كان كوتي ربي نكا أمتك نبليسو إن بربادو إيوغرتني أمتني كوني اللي جلتني جدني ilmaan jiraagi rabbina qajeelchuun iyyuu barbaadaa jedha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddii kanatti jechuudha Nabi Muhammad sabriin isaan godhan uduma miidhamanu jechuudha. Gaafa namicha gartanii amantii islaamaatiin ala jiru sunillee yeroo hunda gartanii qoshaashaa hunda ulaa mana isaaniirra odoo kaa'u, qoreetti hunda ulaa mana isaaniirra odoo kaa'u, karaatti ol galanu, karaatti gadi bahanu dhabanii odoo halkan azaa godhu namichi kun gaaf tokko gartanii rakkatee dhukkubsateetiyyuu manatti hafe jechuudha qoraatti odoo dhufee karaarran kaa'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaqanii gaafatanii maal taatee hafte har'atoo yeroo hunda qoraatti fiddee karaarra goote azaana goota adha maal taatee hin dhukkubsattee hafte moo maaliif haftee jedhanii dhufanii gaafatanii jennaan idaa namichi kun oduman hamtuu akka kana yaaduudha amma kana gartanii yaadda eetii dhukkuba kan kootiif dhufee na gaafataa jedhee gaarummaadhaaf gara bal'ina rasuulii sallallahu alaihi wasallam qaban kana argeetii namichi kun amantii islaamaa dhufee qabatee jechuudha. Isa kanaaf kan ta'eefi amantiin kan keenya amantiin islaamaa garaa ballachuudha kan inni itti nu ajaju. Nabi Muhammad illee sallallahu alaihi wasallam garaa ballachuudha kan isaan itti nu ajajanu. Yoo rabbii jettee dhiiftee jettee rabbiin sadarkaa kan kee duuniyaattis akhiraattis rabbi ol sii fuudha. Yoo rabbii jecha dhiiftee jettee bakka inni jette hundaan rabbiin si gaha. Nama si miidhe rabbi sirratti hin dhiisu waan ta'eef atis rabbii jedhiiti ijoolleen kun eega maqaa rabbiitiin si gaafatanii jedhanii rabbii jedhiiti atis akkati dhiiftu anis asuma si gaafachuu barbaada. Obboleewwan kan keenyallee maaliif egaa nama akka keenyaatiin namni hinuma dogongora waan ta'eef namni nama dogongora keessa nama galchu tokko nafsiidha lubbuudha jechuudha. Qaayidaa lubbuu kanatu gara hin taanetti nama oofti. Inni lammaffaan sheexana jechuudha. Sheexannis gara ilmi namaa itti wal nyaatee itti wal cabsee itti wal balleessutti nama waamas waan ta'eef atis garaa ittiin jabaatanii eega ijoolleen kun agartanii akkasitti nuu dhufanii jedhanii ammas maqaa rabbiitti wannan si gaafadhu mubeekiyyaa ati wallahi hayyuu keenya wallahi ulamaa hundaafiyyuu ulama abbaa ta'aa jirta du'aatota hundaafiyyuu abbaa ta'aa jirta ati ammas agartanii abbaa hundaati waan ta'eef rabbiin sadarkaa siif kenne kana sirraan fudhatini beekumsa sii kenne aangoo sii kenne kana rabbi sirkaa hin buusini maquma rabbiitiin dhiisii bira darbii إيسي وكا نمني والله ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل نبي محمد صلى الله عليه وسلم نمتكو يا ربي جدي قد يوفق أبي الردر بيجيني نتي أدومسين أول قبدو أدومسين أول تقطو جيني فتاة جديدة يولي كم سيجده ربنا لسافون ملئنا فجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله وبالله وتالله ربي صدركاكي والفودة دنيا في آخرة كان كي تطلع akka rabbiin illee haadha kan kee abbaa kan kee illee qabrii keessatti isaan milkeessu akka rabbi qaccee keetii illee milkeessu akka rabbiin ija hamtuu ija haasidaa ija zaalimaa ija khaa'inaa hundarraa si tiffatee gammachuudhaan akka rabbi si kaatu rabbi irratti irreeggadhu rabbi irratti assabadhu bira darbi oomaatu mitiiti waan kanarraa achiiti immoo wallahi kaleessas gaafa si dhukkuba sana nuti si wajjin dhukkubsataa ture wallahi ati hin beektu malee sujuudii keessatti masjiida hunda keessatti guyyaa jumaatiin alkalleeylii keessatti wallahi rabbiin si kadhataa turre wallahi gaafa ati si dhukkuba sana hunda keenyatu dhukkubsataa ture har'a immoo rabbiin aafiyaa kan kee si deebisee fuulduratti yeroo akka kana si arginee hojii kan keetti rabbi si deebisee gammachuu guddaa nutti dhaga'ama ammallee rabbiin ija keenya duratti si haa qusatu
dhiisii omaatu miti siin jechuun barbaadamu beeki. Erga jettanii waata gochuun danda'amu kottas beeyatis lama taati viidiyoon manni waraabbatu dubbadhaa asirratti. Buleewwan koo warna jaalatta warna kabajjan hundi keessan iyyuu viidiyoo kana na waraabaatiin na daddabarsaa. Akkasii as baa viidiyoo banadhaa ofiin bula jifoof viidiyoo baati sinis rabbiin isin milkeessuu kabajamaati as baa dhiifama gaafadhaa. Garaadhumaan garuu fuuldurattis immoo waan akkasiitiin deebiinaa maaliifi wal xiqqeessinee wal guddina wanni nuti argannu hin jiru isinis dhiifama gaafadhaa mee carraa taraa waluma duraan boodaan ofiin bula ati itti fufime yeroo tokko habiibii ko. Galatoomaa ustaaz sinillee rabbiin umurii keessan nuuf dheeressu mubaarak akkuma isaan jedhanii carraa kana argadhee dhiifama si gaafachuu kan kootiif guddaa uummata kanallee nan galateeffadha. Ammas taanaan dhiifama akka tinaa gootu silas abdiin qaban ture ammas immoo rabbiif rasuulii jettee keessa kan keetii. Viidiyoocha irratti akkasii jedheeti viidiyoocha eerpoortiitti waraabnee birrii 450 nyaate waan jenne waan akkasii isaa walii gallee waraabne jedhii dhugaa jirtu uummatatti. Addanuu baasi yeroo haasoftu dhiifamaa wajjin kana waan ola dhaggeeffadhu waan ati jechuudha. Viidiyoo waraabnee hunda isaa ifa baasiitti namaa kaa'i. Nama danuutu argaa viidiyoo asirraa waraabamee gadhiifamu. Baarakallahu fi akkasuma.